ودماء وأدمغة، نعم، وسلاح ودماء، معركة نفسية ومعنوية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى. القدرة العسكرية والصاروخية ما يصل إلى كل أنحاء فلسطين المحتلة، ولذلك وأوقف الأذان والصلاة في حرب دينية واضحة استكمالا لما بدأته عصابات الصهيونية الدينية من حرب على المسجد الأقصى، وهذا هو نذير شؤم ودمار الذي تريده إسرائيل. يعني هذه رسالة مقتضبة قصيرة، لكن في مسألة كيف. أما نقطة الضعف الأخرى فتكمن أيضا في أن جنود الاحتياط الإسرائيلي 300 القذائف التي كانت ربما إسرائيليا وهو يهاجم رئيس الحكومة منهالا عليه بالهجوم ومحملا إياه سيد حسن نصرالله وقناني هزبولا دا أججechaa في يالي بيروت الرتي كسافة ميكان كيبا لبانوس الرتي إسرائيل تاسفت جلادا إدو كنون سكباني في نجا جراجو intalli isaaniidha Zaynaba Nasrallah dubbachuudha maddeen miidiyaalee idila addunyaatiif salphinni Benjaamin Netanyahu akka yaadan galma gahuu dhabu haleellaan gurguddaan doonii deeggarsaa Ameerikaa kan Israa'elitti deemaa jirtu sadeenuu dhidhimuun Ameerikaa maraachuu irratti argama. Hawtiin Yemanoota Palestine second misaayilii gurguddaadhaan Ashleekiif akkasumas Tel Aviivin haleelanii amma immoo dooniiwwatti qiyyaafachuu fi ibsa Yahyaa Saareenii fi Abdul Malik Alawtii kan Simbraan gennu galgala kana miidiyaaleen gurguddoon idila addunyaadha haleellaa misaa'iliidha walakkeessa Gaazaati fudhatame Netanyahu fi akkasumas kutaa Tel Aviv walakkeessa irratti Hamaasiin raawwatame maaltu ta'e miidhaalee qaqqaban kanaafuu Hamaas eessaan as bahee wal gaafachiisaatii jira. Benjaamin Netanyahuun walgahii jidduun kutanii gara Tel Avivitti as deebi'uun dhagahamee jira. Humnoonni Sayyidul Shuhada akkasumas Faatiyumuunaaf Zaynabiyuun jedhaman Paakistaan Afgaanistaan irraa Ameerikaan jibbiilfachiisuun beekaman daangaa Libaanoositti mul'atuudha. Raayyaan ittisaa Israa'eel beeksisee dachiin nuun cittee amma dubbii dhaqqabsiiseeti jira. Birgeediin Al-Aqsaasii oduu gaddaa akkasumas dogongora haleellaa keessatti nama ifi jabduu fi itti gaafatamtuu damee sagantaa deeggarsa Gaazaa Hiil jedhamu kan keessatti hoggantuu fi yeroo baay'ee shoora gurguddaa taphachuun kan beekamtu Islaam Haajiidha. Dogongora humnoota diinaa wajjin wal jidduutti dhukaasaa turreen konkolaataan isii nu jidduu dhufuudhaan rukutamtee duuf gaddatti dhagaamte kan ibse ta'uu fi miidiyaaleen idila addunyaa hedduun isaanii gadda kana kan onnee cabse ta'uu fi miciyoon dargaggeettiin tuni adeemsa Gaazaa har'a rakkoo keessa jiru keessaa baasuuf dhaabbilee idila addunyaa hedduu wajjin hojjechaa turuuf ibidda keessa teetteetiin hanga guyyaa kaleessatti kan turte ta'uu fi lola kutaa Kaanusitti har'a hedduu gaggeeffamee fi miila lafoodhaan humnoonni Israa'el bobba'an gidduutti dogongora hidhattoota Palestine yookiin humna Birgeedii Al-Qudduusin rukutamuudha dhiifama gaafatanii maatiin isaanis eeruu kennaniiti jiranii hammeenyummaan akkan jirres ibsuun gaddatti dhagahame akka ibsu Birgeediin Al-Qassaa ibsee jira. Walakkeessi Gaazaa Libaanos irraa kaasee baa gidduu galeessatti fanxasiyyaan gammachuudha guutamee jira. Ergaa Hasan Nasrallaadha yaalii ajjeechaaf haleellaa Israa'el jalaa bahan humni Taalibaanii guddicha Ameerikaa meeshaa harcaasisuun misaa'ilota irraa kaasee hanga buufata gurguddoo kiiwwanitti qabu loltoota isaa agarsiisni kun kan Gaazaatii fi akkasumas kan Libaanos jechuudhaan Amiir Muttaqiidha beeksisanii jiran. Baha gidduu galeessatti miidiyaaleen idila addunyaa maal jechaatii jiru. Lolli cimee kallattii jaan Israa'el sa'aatii ammaa kana haleelamutti jirti. Kabajamtoota hordoftoota keenya Al Jazeera, Al Arabiya, Hindustan Times of India, First Post, Reuters, Associated Press, Washington Post, Indian One News fi Down English miidiyaaleen akka Al Hadas, Al Masraa fi Al Maadiyaan wabii balballoomii keenya har'aati. Caaya News Teknooloojiidhaa fi haarawaa yoo taatan chaanaalii kana subscribe gochuun aanan caayaa unadha. Like gochuun sagalee qilliftuu qubaasan tuquudhaan nutti dabalamuun sirgiga oduuwwan guyyaa guyyaan gallakkifnu argadha. Yaada muraada qabdan keessoo sanduuqa komentii CTN jechuu eegaluun
hiriyoota jaalataniifis sheer walii gochuun nu jabeessa. Injifannoon mujaahidootaaf guddin biyya keenyaa fi isin hunda keenyaaf gara dhimbiibbaa balballoomitti isin ceesisa. وما حولها انقلاب بحذر يتابع البحر أي تحرك لطائرات الاستطلاع. تعدى سرعة الصوت في إشارة إلى الصواريخ الدقيقة أو ذاك الصاروخ الذي أطلقه اليمن إذن هو فرد صوتي بدء هذه الحملة من التصعيد. نعم فرد صوتي هذا. إذن عدد كبير من الانفجارات تسمع في هذه اللحظات في سماء تل أبيب الكبرى بعد رشقة. بالله نتحدث عن تطور عمودي عندما يهاجم للمناورة. لا يوجد شيء سيوقف الجيش الإسرائيلي. هناك دمج بين أمرين، الأول القدرة الجوية والثاني المناورة البرية، وهذه المناورة قاتلة. أما نقطة الضعف الأخرى فتكمن أيضا في أن جنود الاحتياط الإسرائيلي 300,000 الذين تمت تعبئتهم في حالة الهلع موت في صفوف الإسرائيليين تكشف صور لعناصر من هذا الجيش، شباب عالقون على dhibba sadii fi 57tti kan argamu waraanni Gaazaa ammas Hamas lafaa burqee dachee burqeetii kutaa Kaaneenus irraa kaasee hanga kibba Raafaatti misaayilotaaf rookettiin deeggarsa Hizbollaadhaan akka deebii ta'an Israa'el Netazaarim daangaawwan qubsumaa kibba Gaazaatti argaman irratti roobaa ooluudha kan Axios gabaase. Maddeen kanaan balballoomin ijoo gurguddoon ergaa Aljaziiraan cufaman kallattiiwwan gurguddoo miidiyaalee achi keessatti argaman irraa akka fudhataniif Birgeediyaal Qassaa maxxansa isaa wabeeffachuun akka jedhanitti loltoonni Israa'el kutaa Kaaneenus opereeshinii haaraa marsaa dhumaa yookiin jibbaata jedhanitti 8 ajjeefamuudha suuraan deeggaramne kan isin garsiifnu miidiyaaleen Indian Wansa akkasumas Associated Press Reuters waraqaa fuudhanii galaalchanii mudhii Netanyahuutiif gadda erguu maddeen gabaasanii jiran. Haleellaa kana keessatti Leetanaal Koloneel Yoosef Naataanii akka argamuu fi namni kun nama jabaa duula opereeshinii kolidarii Filadelfiyaadhas hoogganaan torban tareetti kan turee fi lola 164 irratti kan hirmaachise ta'uudha maddeen miidiyaalee balballoomsan dhimma kana irratti gaaffiiwwan gaafatamaniif Daani'eel Hagaris deebii kennan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaan mujaahidoonni riphaniitiin birgeediiwwan al-Aqsaadha yeroo hawtii yamanootaa fi Hizbollaa akkasumas Sayyidul Shuhaadaa fi Islamic Resistance Force Sooniyaa fi Iraaqii galateeffataa jiranitti humnoonni Taalibaaniif Afgaanistaan Zeynabiyyuun birgeedii fi Faaximiyyuun jedhaman kanneen 40 daangaa Libaanoositti argamuudha. Helzi Alleevi Meejar Jeneraal Qondaala ajajaa humna lafoo Israa'el beeksiseetii ture. Kabajamtoota hordoftoota keenyaan humni jibbaata falmuudhaaf olaantummaa dachiisteeta Juushii jechuun kakachuun Benjamin Netanyahuun abbaa irree ta'uu fi eenyu akka duubaan jiru guyyaa har'a mana marii mootummoota gamtoomanii kan Niiyorkitti taa'amaa jirutti amana Iraanis hin baddi akkasumas Libaanosis ni baddi eenyullee kanarra aangoo tokkoon qabdan isin jookii yookiin qoosa gochuun eenyu akka mana murtiitti dhiyeessitan jechuun dhaadachuun ajandaa Joon Baayidaniif bulchiinsi isaa boceetiin Palestaayiniitii fi Gaazaa akkasumas baha gidduu galeessaa saamichaaf taasifame ta'uu kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Doonaald Tiraamp haasawa isaa keessatti hanga galaana Kaaribiyaa fi Meeditireeniyaan dhiyaa Saa'ud Arabiyaa dabalatee dachiin Israa'el waan xiqqaattee fi Israa'el guddoo taasifna jechuun wal qabatee addunyaa namni dhaga'uutti hin jiru. Joosef Booriin barreessaa gamtaa Awurooppaa akkasumas Antoonii Guutaares barreessaa mootummoota gamtoomanii dabalateetiin hanga muummee ministeera Kwaataarii hundi isaanii ibsa baasuudhaan two state solution yookiin furmaata biyyoota lamee waliin jireenya jedhanitti ambaasadoroota gurguddoof yeroo ibsaa jiranitti ture. Kan dhaadannoon Benjamin Netanyahu UN gubbatti roobe gariin akka qoosatti namichi fayyaan qabu kan jedhanis hin dhabamne. Haa ta'uuti lolli kun ammoo to'annaan ala bahuu fi haleellaa Libaanos irratti fudhataa jiru arguun alatti waan duuba jiru kan hin beekne mootummaan Israa'eliidha. Tarkaanfiiwwan gurguddoo fudhachuu isaatiin wal qabsiise miidiyaaleen gurguddoon galalcha kennu. Ameerikaan erga hawtii Yamanoota doonii gurguddoo sadeen haleelee deeggarsa Israa'elii karaatti calaaseeti booda
doolaara biliyoona 8.3 yeroo jalqabaatiif Israa'elii kennuun biyyoota addunyaa waccisiisuu irratti argama jedha Reuters. Gabaasa Reuteriin wal qabatee Aljaziiraan damee afaan Arabaa akka baasetti tarkaanfiiwwan baha gidduu galeessatti fudhatamaa jiran Israa'elii fi Ameerikaa fuudhetiin kan badu ta'u hojiiwwan gurguddoon dippiloomaasii baha gidduu galeessa biyyoota Arabaa wajjin qaban akka isaan faaruudhaan Saawud Arabiyaa Yuunaayitid Neeshin irratti faarsan osoo hin taane dubbittiin dheekkamsa gurguddaa keessattuu hamma Tarkiin waraana ishee gara Libaanosii fi Gaazatti bobbaasuuf har'a murteeffatte sadarkaa ittiin ga'ee fi Iraan keessatti pirezidaantiin Iraan Masuud Pezeshkian Niiwuork irratti hirmaachuu wal qabsiise dubbittiin Atakaaroodha. Tarkaanfii fudhannaaf dippiloomaasii niwukileerii jedhu irratti Ayatullah Ali Al-Khamenei wajjin ta'e Ayatullah Ali Al-Khamenei bulchiinsa siviilii qofa akka Masuud Pezeshkian hogganu har'a murtii dabarsuu fi qondaala ajajaa waraanaa waliigalaa Iraanii Muhammad Bahagaaritti ajaja kennuu fi daqiiqaawwaniin booda lolli guddaan Iraanii fi Israa'el gidduutti akka eegalamu dubbitti waan hin oolle akka mucaan weedduu keessatti jedhe fakkaata. Kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo kanneen itti dhiyaadha. Question all the diplomats here at the UN are asking. Prime Minister Netanyahu, are you agreeing to a ceasefire deal or not? And he wasn't answering it in the hall either. As he took to the stage, many delegates walked out. Order, please. But delegates walked out. Order, please. One of Israel's main enemies, Hezbollah's long-time and powerful leader, Hasan Nasrallah, seen here for the last. Well, Iran, which backs Hezbollah, has called the attack on the capital in those southern suburbs of Dahir a dangerous. غارة جديدة ودعما وإسنادا للمقاومتين الفلسطينية واللبنانية وفي إطار المرحلة الخامسة نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى. Guyyaan Ameerikaan addunyaa irratti itti salphatte yoo jiraatte har'a jira. Associated Press fi Independent akkasumas Axios maddeen miidiyaalee Newsweek fi Sputnik saatalaayitii odeeffannoo miidiyaalee Raashiyaa irratti wabeeffachuun akka jedhetti Ameerikaan afaan ishee gubbaatti dhaabatteetiin dubbii mirgaa fi human right yookiin dimokiraasii haasoftuuf diinni guddaan dimokiraasii mirga ilmaan nama Ameerikaa akka ta'e yeroon itti mirkanaa'e har'a ta'uu deeggarsi ishiin doolaara biliyoona 8.3 Israa'eliif deeggarsa boombiidhaa goote duuchaatti Libaanos irratti yoo xiqqaate haleellaa gamoowwan 6 aggaamame irratti hoogganaa Hizbollaadhaa Sayyid Hasan Nasrallah ajjeesuuf taate garuu itti milkoofne akka jedhametti hangammatti lubbuu namoota 2 baduu fi kanneen 3 ta'an qofti madaa'uu namoo dandamii guddaa akka ta'ee fi waraanni Israa'el kaleessa daangaa Libaanos Qaariyoot Shimoonaa darbee cabsuuf yeroo jedhutti birgeediin 77ffaan cilaahu nutis gabaasuun ni yaadatama. Haa ta'uutii walgahii UN gubbaatti dhimma Palestine irratti garaan isaaniidha obsaan hadoodeetiin arra dubbittii kan dhoosan muummeen ministeera Paakistaanii Shahbaz Sharif kanaan booddee dachiin takkaaf takkuun takka Israa'elotaan samamte taanaan yoo xiqqaateen seenaa 1948 keessatti maal akka taane nu beeyti kana gochaan garsiifna jechuun Shahbaz Sharif muummee ministeera Paakistaaniidha. Israa'el kan hadoochee fi jechoota Benjamin Netanyahuun UN gubbaatti dhaadateef riikardiin heera idila addunyaa kan United Nation fi waliigaltee Geneva irratti mallattaa'e yoo kan hin qabamne taate miseensummaan keenya simboolifas gubbaa teenyu hin jiru jechuun walqabsiisaa ta'e. Benjamin Netanyahuun haleellaa saniin booda dubbittiin isaan
rifachiifte aljaziiraan damee afaan ingiliffaa akka jedhutti osoo Sayyid Hasan Nasrallah kan duutaate baha gidduu galeessaa keessatti tarkaanfii gurguddaan Israa'elootaa fi Jiwishiin tokkochi hin hafne akka fudhatamu jiru maddeen miidiyaalee galaalchaa jiran. Damee Al-Arabiyaadha kan Libaanan MTV Libaanan wabeeffachuun akka gabaasetti loltoonni Hizbollaadha hundi isaanii loltoota Afgaanistaan Yum Birgeedii jedhamaniin qindaa'uu fi humnoonni kun ammoo foosfarasii adii fi dhukaa gurguddoo walakkeessa Tel Aviv haleeluu danda'u hidhachuun isaanii wal gaafachiisaa ta'e kana qofatti hin dhaabbanne humni Islaamic Resistance kaleessa kan Qaa'im Gazaaliitiin durfamu ibsa baasuun deemsi kennaaf imalli kenna walakkeessa Tel Aviv akka ta'e izni rabbiitiin ni garsiifadha ta'e. तालिबान हुकूमत ने इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी मज़ाहमत को फ़लस्तीनियों का जायज़ हक करार दे दिया। अफ़गान वज़ारत ख़ारिजा के एक बयान ने कहा कि आज़ादी हासिल करने के लिए मज़ाहमत फ़लस्तीनियों का जायज़ हक। د فوز رسمي گذشت ترسره کیږي په دې مراسمو کې بعد اسلامي امارت د فوز نظم چمتووالی